dhangaa guddaa kan uummata Oromoof qopheessuu keessanii fi uummanni Oromoo toora kanaan nu dhufaa jiru miidiyaa irraanis ta'ee mana kana keessatti waa irraa hubata jennee abdiirraa qabna. Amma gara gaaffiif deebittiin seennu yoo nu duukaa turtu xiqqoo ta'ee baay'ee nutti tola yoommoo muddama qabdu ta'ee akkuma jettan sanas gochuu dandeessu. Mana keessa namni jiru gaaffii isinirraa fudhatee deebisuu danda'a. Amma kallattii maan gara dubbataa keenyaa isa lammaffaatti dabarraa Dr. Insamuu Teessoo gidduu keenya jiru jennee ilaalla. Dr. Insamuu Teessoo ani argaan jiru mee akka keessan nu baasa. Dr. Insamuu Dr. Insamuu jirtu? Okay, Dr. Insamuu yoo ittiin qophoofne dubbataa keenya sattaanutti dabarraa. Umariif tulaatti lafa fagoo irra jira. Please. Oh, haa ta'u. Ayyee amma kan itti aanu stilas jalqaba isaanii gochuun irra ture dhiifamaa Dr. Makbibtuu dhimma wayiif waan jarjaranii fi kanaaf jennee isaanii dursine na of kalchaa obbo Umar Muhammad. Obbo Umar Muhammad jirtu as keessaa harka nu baasaa mute of godhaa. Ayyee galatoomaadha. Ayyee naabsaa obbo Umar gidduu keenya lafa fagoo irraa jiru obbo Umar Muhammadini hedduu isin galateeffannaa. Mata dureen isaaniif kenname haala fixiinsa Oromoo Walloo xiyyaara droonii fi lafoodhaan rukutamu Oromoo Walloo yookaan immoo duguggaa uummata Walloo irratti gaggeeffamaa jiru irratti dhalataa achii kan ta'e obbo Umar Muhammad lafa fagoorraa dhimma naannoo sanatti qabatamaatti deemaa jiru irraa yaada isaanii nuuf qoodu. Gidduu keenyatti argamuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaaf uummata Oromoo bal'aan ulfaadhaa isiniin jennaa amma waltajjiin kan keessan. Ayyee galatoomaa baay'ee itti gaafatamtoonni ODF fi akkasumas hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo gameeyyiin kana bira jirtan ammallee warri asirratti ofirtan hundi keessanuu walumaa galatti warri toora kanarra waliin jiru galatoomaadha. Rakkoo Oromoo Walloo keessa jiru baratuudhaaf yookaan ammoo waan kee jiru qoodaa jettanii asitti affeeruu keessaniif hedduu galatoomaan jira. Akkuma beeknu akkuma walii galaatti sabni Oromoodhaa kun cunqursaa keessa jirra. Kan ammoo bara sadan kanaa mootummaa jijjiiramaa jedhee egaa biyya aangoo qabatee asitti cunqursaan bifa haarawaan bifa adda ta'een roorroo fi gidiraan uummata keenya Oromoo mararra gahaa jira. Bara sadan akka irraa jalqabee Oromoon Gujii fi Wallaggaadhaa qabeenyi barbadaa'uu lubbuun namaa manaa wajjin gubatu abbaa fi ilmi warra haadhaa fi intalli warra gudeedamuu fi wanni kana jedhameen dubbatamne namni mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamuun itti fufee jira jechaadha. Oromoon Wallootis gabrummaan dura akka jirutti ta'ee kan bara sadan kana keessatti jiru adda jechaadha. Naannoo Amaaraa yookaan ammoo Halagaa jala irraa gadiin Affariidha yeroo adda addaatti lolan robbanti keenya naannoo baateetti waggaa 8tiif lolli deemaatuma ture. Kan ammoo naannoo kan uummata Amaaraa Finxaaliyyaa Amaaraa warra Faannoo Finjoo fi warra liyyuu humna addaa naannoo Amaaraatiin Oromoon Walloodhaas keessaa lafan qabu Wallaggatti galuu qaba. Wanni Oromoo jedhamu naannoo kana keessa hin jiru jedhanii nu buqqisuudhaaf godina keenya diiguudhaaf yeroo adda addaatti lolli nurratti haa ture. Bara 2019 irraa jalqabee haga guyyaa har'aa kanatti takka nageenyaan ollee bulleen beennu jecha. Yoo namni du'uu dhabe qabeenya tatama, qabeenya saamama, qabeenya gubama wanni hin taamin hin jiru. Addatti immoo bara 2021 baatii 6 kana dura magaalaa Makkannaa sadii Makkannaa yookaan bakka taa'ii isaan jedhaniinitti sheeka masjiidaa ajjeesanii ofuma isaaniitti ajjeesanii humna addaa heddumminaan buusanii nama keenya magaalaa Kamisee irraa jalqabee hamma Shawaaroobiitti
garasi nama Fariidhaan gaafumsanii meenuu jira lolli gara baateetini nama 300 oltu nurraa mataa'e namni lubbuun du'e immoo nama 200 ol jechaadha. Qabeenyi barbadaa'e kana jee waan hin qabu ittiin konkolaataan ni gubate manni ni gubate qabeenyi ni saamame namni ni buqqa'e namni yeroo san buqqa'e qabeenyi jalaa namni yeroo san qabeenyi jalaa gubatee manni jalaa gubatee buqqa'e haga ammaa ala jira jechaadha. Fakkeenyaaf gama daangaa Shawaarobiitiin Wasan Gurguru Baalchii Jawwahaa bakka jedhamu uummanni achi jiraatu qabeenyi isaanii akka jirutti manni isaanii akka jirutti guutuutti gubatee haga ammaadhaa warra sharaa keessa ala jirutu jira jecha. Gama Anaartummaa Furseetiin Gandachirree jedhamu Coqorsoo jedhamu kuni hundi iddoo Madiinee bakka jedhamu kuni Diidoo Coqorsoo Karraa Gamsaa bakka jedhamu kun hundi gubatee uummanni keenya haga ammaa kan mana ijaaratiin ala jirutu jira jechaadha. Kun osoo kanaan jiru lolli kaabatti uummata Tigraay fi mootummaa PP jidduutti deemaa jiru. Naannoo Tigraay keessaa bahee naannoo Amaaraa isheenee egaa naannoo Amaaraa isheenee haga Kombolsho ta'utti lolli godhamaa ture. Gara Affaariitiin lolli godhamaa ture. Gara karaa addaan jecha godhamaa ture karaa adda addaatiin naannoo Amaaraa fi Affaarii keessatti haga Kombolsho ta'utti naannoo bakka qubsummaa Oromoo Walloo Amaraayyaa jira. Qubsummaa Oromoo Walloo ta'us lafa Oromoo ta'us Oromoo Walloo bakka jiru godinuma Kamisee kana keessa. Garuu haga Kombolsho gahuutti yeroo lolli deemu kana bakka Amaara qubatee jirutti yeroo takka kan meeshaan guddaan dhukka'in yeroo takka kan biroonii fi xiyyaaraan fayyadamin lolli suni wallolaatii dhufanii gaafa nu bira gahanii godina keenya sheenan tarkaanfii xiyyaaraa meeshaa gurguddaa matfi diroonii ergisaatiin yeroo adda addaatti dhufuu jalqaban jechaadha. Bakki jalqaba tarkaanfii xiyyaaraan uummata keenya irratti fudhatanii nama ajjeesanii madeessan aanaa Dawaa Caffaa naannawaa magaalaa Kamisee kanatti jalqabanii bakki suni garbii Malkaa Dhibboo jedhama. Achitti mana nama gaafa 3 jecha mana nama tokko dhahanii ijoollee 3 jalaa madeessanii qabeenya saadaa mana jalaa gubanii barbadeessan jechaadha. Achirraa ka'ee egaa aanaa Baateedhaa bakka Shammoo kana dhahanii magaalaa Kamisee iddoo Migira jedhamu dhahanii aanaa Dawaa Caffaa kana keessa Qalloo yeroo 3 kana dhahan Mata Horoo bakka jedhamu dhahan hedduudha jecha. Kuni naannawa Kamiseetii fi magaalaa Kamiseeti kan isin himuu jiru. Aanaa Dawaa Caffaa kan jedhamu naannoo magaalaa Kamiseeti. Akkasumas waraanni Abiyyiidhaa magaalaa Kamisee keessa yeroo baqatee garasii dhufe nama hedduu mana keessaa gadi baasee nama meeqa rasaasaan fixaa ture. Nama Sultaan jedhamu mana isaa kan jiru wajjin nama 3 mana tokko wajjin jiran wajjin gadi baasanii rasaasaan fixanii biraa deemanii. Akkasumatti yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa gama Odaa Garaadoo jedhama Kamisee keessaa kana baanachi yeroo isaan baqatan kutee achi duuba deebi'anii ammallee waraanni Tigree duubaan dhufe asii yeroo isaan magaalaa keessaa baasan kanatti bakka gadi gara baadiyyaa keessaa goranii niitoorkiinidha. Uummanni keenya wal quban qabu maaltu akka ta'amuu jiru quban qabu. Akkuma amma dura gartee yeroo adda addaatti waraana bilisummaa Oromoo barbaanna jedhanii bosona kee deeman sawwama akkasiitu deema fa'aa jedhee namni itti dhiisee nama Oromoo tahee dalgoo hidhatu. Dalgoo jechaan akka biyya keenyaatti surwaalaan kaan amma maal ishee jettu kan ishee galabaa shi dalgoo hidhananii martoo nama san hidhatu tokko biran darban jecha. Guutuudhaa deemuu turanii uummanni walumaa himee irratti baree kaan ofirra dabarsaa ture jechaadha akka godheeti. Kuni kana buqqaatii yoo laallee lolli yeroo Kamisee keessaa darbee aanaa Dawaa Caffaa keessaa bahee gara aanaa Artummaa Furseetti sheena jechaadha. Magaalaa Jumaatee yookaan ammoo Joodatti jamtutti nama hedduu ajjeesanii nama hedduu madeessanii lakkoofsaan maqaan isaanii tokko na biraan jira jechaadha. Osaniif yeroo nu gahuu dhabee akkasumatti isin jechaa dumshaa asumatti. Gara magaalaa Caffaa Roobitti yeroo darban nama walitti qabamee deemu akkasitti bakka tokkotti xiyyaaraadhaan nama dhahee nama haga 50 kan ta'u matoo nama immoo 42 hin ajjeesan jechaadha. Namni du'e suni kan fuulli isaadhaa gubatee eenyummaan isaan beekamne hamma ammaa badeetti beekamu hedduudha jecha lakkoofsaan hin beekamu. Dhahamee fuulli gubatee kaan afuun ciccitee eenyutu du'e ilmi eenyutu du'e kan hin jaamne akkasumatti afuun lafaa guuranii qarban hedduu.
waan hedduu nama gaddisiisu gochisu kanneessa ijoollee xixiqqaarraa kaasee hanga jaarsa bara 8 bara 70 keessatti argama dubartii keessatti argama san dhahanii jechaadha. Sababa kanaanis ammoo magaalaa Caffaaroo kanarraa kaasee ganti Oromoon qubatu hundi kan karaa gurraacha irratti dhiyaatu tokko nafne jecha guutuun buqqa'ee gara baadiyyaatti baqatee jira. Ganda Caffaaroo magaalaa Caffaaroo jechuudha. Ganda Ondanee jedhamtu cinaa jira. Harra Kaloo kan jedhamu jira. Basalee kan jedhamu jira. Harra Gaamsaa kan jedhamu jira. Jumaatee kan jedhamu jira. Kun guutuun buqqa'ee baadiyyaa akka fira qabuun inni firan qabne muka jalatti baqatee taa'atee jira jechaadha. Aanaa tokkittii san keessa yeroo 20 ol ta'e Itorkee hidhaadha gaa'ii kan dhageenye namni tokko gaara gubbaa ba'ee yeroo nu gurgurutti yeroo 20 ol ta'e sanuma duusun sana jiru ammas nama dhahee kana osoo qarbuu jiranii qabri gubbaatti dirooniidhaan dhahee meeqa akka du'ee fi meeqa akka hafe adda baafachuu hin dandeenye jecha akkasumatti dhageenye taa'ee jira. Gabaasni kun numa nu ga'e malee eenyu dhufe adda hin baafanne. Akkas fakkaata kanaan Artummaa Furseeti akkuma sanitti yeroo itti deemna masaan Artummaa Fursee keessa uummanni buqqee Dalagoo, Ulaa, Jaarraa, Habiyoo, Arawaaca, Qombooro, Faatii, eessa jedhama mallee Marmaa Shaashoo, Geeloo lafa kana hundarra Oromoon jiraatu guutuun buqqee jira. Buqqa'uu qofaan miti immoo meeshaa gurguddaadhaan yeroo fayyadamanii lolan qabeenyi jiru guutuun gubate yeroo waa sassaabbatanii yeroo midhaan sassaabbatanii amma qotee bulaan keenya ta'ee fi haamee tuulaan lafa jira. Tuulaa kana kan meeshaan guddaa yeroo irra bu'e inni guba ammoo faannoo Amaaraa warra jedhamu isaanii wajjin deemaa qabeenya Oromoodhaa argee tokko biran darbu jecha mana sheenee ulaa manarraa baafatee cufanaa ulaadhaa jecha baafatee kan danda'e fe'atee kan danda'e gubee bira deema kan ta'eef gadda jecha gubee biraa deema. Midhaan agartee jiru gubee biraa deema. Wanni tokko wanni hafu hin jiru jecha wanni qabeenya wanni hafu hin jiru. Namni immoo aanaa Artummaa Fursee kana keessatti kan du'e hagammaa kan maqaan na bira gahee namas himuu danda'u maqaa nama 70 na bira gahee jira ganda isaatii wajjin maqaa amma Hakayyuuti wajjin jechaadha. Kan madaa immoo kan dhabamee hammammaas buuteen jiraa fi du'aan isaan beekamne hedduudha lakkoofsatti waan beekamuumi namni madaa nama 100 ol ta'a. Kan dhabamee as buuteen dhabame tilmaamee amma na jiru hin danda'u gaafa yeroon kanattis himuu nan danda'a. Kun kana fakkaata kan aanaa Artummaa Furseetti. Gama aanaa Jillee Dhumuugaatti yoo dabarre immoo hooggantoonni PPdha godina saniidha. Gaafa lolli kuni keessumaa Amaaraa Dasee fi Kombolsho keessa jiru akkam jedhanii uummata kakaasaa turanii TPLF waggaa 27 Oromoo saamtee, Oromoo kolaaftee, Oromoo ajjeeftee simiidhaa turte. Oromoon ka'ee TPLF loluun jihaada jedhanii olomaa yookaan ammoo qaallota warra abbaa amantii jecha wanni kun jihaadaa kaalmaa jedhanii uummata keenya bittatti oofaa turan. Hedduu duusisanii gara aanaa baatee kana qarqara qubachiisanii warra isaan deeggaruu fi buchullee warra jaamaa hidhannootti kennanii mallaqatti kaffalantu jira warra saniif fi tokko nama gowwoome hedduu duusisanii kan achitti du'esni jira kan ammoo guyyaan isaan du'esni jira akkasitti uummata keenya fiddisiisuudhaaf achitti duusisaa turanii saniin hafee gaafa waraanni bilisummaa Oromoodhaa karaa hidhee isaan achi buqqisee buqqaanii keessaa yaan hooggantoonni godinaatii fi aanaa Jillee Dhumuugaa magaalaa Sanbatee maaddeeffatanii uummata Kamisee irraa hidhanii uummata aanaa Jillee Dhumuugaa kan aanaa tokko jecha kan gara safee aanaa jaha gara safee aanaan jaha sun bilisa bahee jira jecha humna Tigraayii fi humna keenyatu keessa jira humni keenyas wajjin robamu jirutti. Warra garanaa fi kana gartee kan odeeffannoon qabne aanaa Jillee Dhumuugaa jechaan 5 Jilleetii fi 3 Makkannaati. Uummata jedhamu warra san keessa deemanii warri Kamiseedhaa Tigreen fixxe Shanee fi humni Tigraay wal fixe ammas Shaneen qabeenya saamaa jirti masjiida kee dhaabbattee farshoo dhugaa jirti jedhanii akkuma duraa san jihaada jedhanii ijoollee darasaatii fi uummata hubannoo hin qabne akkasumas warra isaan jala deemu wajjin hawaasa kee deemanii hawaasa dammaqsanii uummatumti keenyaa fi uummati keenya walitti bakka itti bu'e qaba. Keenya bakka kaara qorii jedhamutti warri PP'n dammaqsitee achi isaan wajjin waraana makalaakaa wajjin gama san kaafte waraana wabootii fi waraana Tigree lola jecha. Achitti
gara nama kudha furii mokkana turu warra PP wajjin lolo soon beekin dubbiin keessan galaniif tarasaa fi warra daddaa jecha kunis qaamuma keenya akkasitti gorsanii gara nama kudha furii meeqatu du'e akkasitti aboon uummata tokkicha Oromootu jara makalaakaa yookaan ammoo humna raayyaa ittisa biyyaa kan loluu jira isin lolinaa jedhanii uummanni keenya ofirraa garagashee kan hafe galeechaa lubbuudhaanii akkasitti lola uummanni keenya garasii ofirra dabarsan heddummaa isaadhaa yookaan ammoo bakka lolli sun naannoo namaaraa akka lolli sun naannoo isaanii keessaa darbee godina walloo irratti barbaadanii isaan kunis hooggantoonni godinaa kun lola kana eessarra godhanii aanaa jilli dhummuugaa sadeen makkanna irratti godhan jecha yookaan magaalaa haxaa isa maal jettu sun bakka lolli yeroo adda addaa itti yeroo torbamu sadii itti lolli achirratti godhanii qabeenya hedduu nama hedduu tuqumee qabeenya hedduu barbadaa'ee ganda hedduutu buqqa'ee miidhaa kana jaamee himamuu hin dandeenyetu taamee jira jechaadha. Namni lubbuun du'e hedduu namni du'ee nami jireenyaan dhabamee gartee du'aa fi jireenyi isaadhaan beekamne hedduu gandi immoo gartee namni irraa buqqa'e manni gubate ganda 27 fakkeenyaaf ganda jaarraa waataa kan jedhamu qabeenya akka jirutti gubatee jira namni akka jirutti irraa buqqa'ee jira manni inni hin gubatin hafes qabeenyi saamamee jira jaarraa waataa sadeen makkannaa aanaa jiillee dhummuugaa jecha ganda sunnee ganda qajimaa ganda ittachaa ganda gooroo bordogee ganda arbaafannoo ganda dawaa ganda aannannoo ganda muttee ganda luugoo ganda burqaa bunaa ganda odaa diimaa ganda hara'ee ganda handoote ganda gaangahaa mataa olirraan ganda haraa ganda qabbanaa kan jedhamu kun hundi manni isaadhaa gubatee akka jiruun qabeenyi barbadaa'ee jira. Kana keessatti gaa namni keenya namni Oromoodhaa dalagoo fudhatee deemu harka qullaas jiraatu wama fedha gartee inni xawwee qabna harka qullaa jiru inuma du'a jechaa numa ajjeefama. Bakka tokkotti namni torba bakka tokko du'ee jira. Oromoo ta'uu qofaaf waa takka kan meeshaa waraanaa harkaan qabnu kan billaallee harkaan qabne jecha waa takka meeshaa garaallee kan harkaan qabnu bakka tokkotti namni torba bakka tokkotti namni sagal haadhi ijoollee haadhi dubartiin takka kan mucaa deessee mana ciiftu mana irratti dhahanii meeshaa guddaadhaan ijoollee sadii wajjin mana keessa kan gubbattee jiru. Waan akkaan gaddisiisaatu nurratti dalagamee jechaadha. Bakka san lolli torbaniif taa'ee yeroo torban gahe magaalaa makkannaa yookaan haxaa san keessaa buqqisanii gara sanbateetti dabarsan. Waan ammoo wanni irraa dhiise kana sitti sineemu gaafa magaalaa makkannaa keessa waraanni jiru sun magaalaa taayyisan magaalaa kana keessa bishaan tokko jira bishaan hin gama gabayaa kadiri yookaan idaame gabayaa jetti namaarri achi keessa uummata amaaraa jira. Gama kanaan ammoo Suudaan safarii fi jaarraa waataa kan jedhamu Kaaraneechaa kan jedhamu Oromootu jiraatu. Walgamaa gamana jiraannaa jecha. Magaalaa amaarri jiraatu sun bakka jireenya qubsuma amaaraa san yeroo takka boombiin hin dhoofne yeroo takka meeshaa guddaan irra hin buune yeroo takka diroonii irra hin dhoofne jecha. Isa keenya gama tokko baasanii jaarraa waataa dhahanii gammoojjii isaallee marar bakka jedhamu marar gadi gammoojjii gartee sa'aatii 2 kan nama oofu achitti illee nama gurmaa'ee taa'u dhahuu turan jecha. Achirraa gara sanbatee yeroo darbetti halkan takkitti qofa meeshaa guddaa fi boombii xiyyaaraan darbanii fi dirooniin darbanii fi waan adda addaa yeroo 20 ol dhahan jecha subii halkan takkaa fi guyyaa keessa. Magaalaa keessatti nama 2-3 deemu inuma dhahanii baadiyyaa keessattis nama argan inuma dhahanii mana inuma gubanii nama Oromoo ta'e tokko dhiisan biraan darban jecha. Kana keessatti oduu gaddaallee kan ni baabbaaf ni qabna. Kan biyya Saudi Arabiyaa kanatti hoggana konyaa abaa'oo Saudi Arabiyaa kutaa jiizaan kan ture abbaa bobbaasaa yookaan muhee Umar Muusaa nama jedhamu tokko Saudi Arabiyaa kana ture akka adda addaatti uummata ijaaree uummata kaayyoo abaa'oo kana jala hiriirsaa ture miseensa gameessa maasaasaa keessatti arganii dhawanii ajjeesanii nama harka qullaa jiru. Waraqaa eenyummaa abaa'oodhaa kiisa keessaa qabaa kiisa keessaa fudhanii harka gubbaa kaa'aniiti biraa deeman. Gaafa guyyaan 17 jechaadha guyyaan 17 yoomi kibxata darbe kan. Zooritti subii dhahanii nami keenya gartee asirratti dhabee kaasee gaafa roobiitti awwaalli isaadhaa gaggeeffamee jecha. Ammallee guyyaan har'aa kana lolli aanaa jiillee dhummuugaa keessaa hin baane har'uma kana baalchii bakka jedhamutti haleellaa xiyyaaraa raawwatanii jiranii
baalchi osoo geessanii asitti jawwaa bakka jaamutti qabeenyi badee namni buqqa'ee bakka tokkotti dirooniidhaan nama 16 fixan jecha. Maqaa isaaniitii fi ganda dhaloota isaanii guutuu suniif fudhuu dandeenyu. Bakka tokkotti nama 16. Aanaa Jillee manni gubate immoo kan hin duraan sinii manni gubate jaarraa waataa maal jeesanii suni aanaa Jillee dhummuugaa ta'e 3 makkannaa bakka jedhamu. Aanaa Jillee dhummuugaa 5 Jilleetti immoo manni gubate ganda raaddirraa Kottollo bakka jedhamutti mana 18 gubate. Dhanqoolee irraa mana 9, Araddaa Roqaa irraa mana 10, Gooroo irraa mana 6, Kaarrana Gahoo irraa mana 2, Sangoota irraa mana 3, Raaddee Guddoo irraa mana 1, Qilee Guddoo irraa mana 13, Oodama irraa mana 3, walumaa galatti mana 60 gubate jecha. Ammas ammoo qoodama yeroo jee waan yaadadheen qaba. Qoodama bakka jedhamu kanatti ijoollee haadha takka dargaggeessa 3 humni abiyyi manaa baasee guyyaa buusee bakka takkatti fixee biraa deeme jecha. Guyyaan 4 bulanii reeffi isaanii argameeti kalee malee dheengadda qarbamu. Kan haga guyyaa har'aa kana aanaa Jillee ka har'uma kanaahu bakka baalchii fi wasan jedhamu sheenaa shawaaroo jechuudha lola jira siniin jeen jira. Aanaa hartummaa fursee keessatti egalolli bira darbee torban kan ta'e har'a kana gartee akka tasaa bilbilaan nama arganne kan har'a kana nami muka jala argamee nami 2 kan qarbameetu jiru jecha nami dhabameetu. Haga ammaa reeffi keenya kaane haga ammaa nami keenya badda waliin agarre haadhaa fi abbaa waliin agarre haadhaa fi intalli waliin agarre abbaa fi ilmi waliin agarre akkuma kuffateetti jira jecha. Kan waraabessi nyaate kan madaahee as jiraan hin jiru rakkina hedduutu jira. Ammallee sanbatame keessatti intaloo deemtu karaa irratti miila lamman walirratti dhahanii miila irraa kutan. Miila lamman walirra dhahanii miila irraa kutanii manni yaalaan jiru bakki dhaqaniin hin jiru. Akkasumatti mana ishee teessee jirti du'aa jireenya gidduu jirti jechaadha. Kana wanni isin himuu jiru kun irra keessa jecha waan muraasa. Hubuun ta'u maaliifi yeroo niitoorkiin argame nama tokkotu gaara gubbaa bahee bakka niitoorkiin jiru dhaqee gabaasa kana nuu kenna malee gaaf niitoorkiin baname balaa taame kana hunda bal'ifnee gartee yeroo bal'aa keessa isin himuu dandeenya. Kana fakkaata jechaadha. Diinummaan sirni bilisiginnaa yookaan ammoo Abiyyi Ahmadiin hoogganamu kun Oromoodhaa qabu adda jecha. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleedhaa kan isa lolaa jirtu kan sirna isaadhaa agartee karaa hundaan agartee laaffiftee lolaa jirtu inni TPLF yeroo 7 jihadha bara tokko guutuu keessatti. Haga lolli gartee baatii 2 baatii 3 naannoo Tigraay ka'ee Kombolcha daangaa godina keenyaa gahutti yeroo takka xayyaaraa fi meeshaa guddaadhaan deemu jecha. Amma diinummaa Oromoo qabuu fi jibbiinsa saba Oromoo irraa qabu duguuggaa sanyii irratti raawwatuudhaaf yeroo 90 yookaan 100 ta'a jechaa tilmaama. Hammana hunda meeshaa guddaa fi diroonii fi xayyaaraadhaan duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatee jira. Wanni jiru kanuma fakkaata gaa'ee odeeffannoo biraatti walitti deebinaa ayyee sun dhiiresse ifa. Obboleessa keenya Umar Muhammad Abduu haala uummanni keenya qabatamaatti keessumaa uummati Walloo keessa jiru rakkoo ga'amaa mootummaan irraan ga'aa jiru dirooniitiif lafoodhaan lola irratti geessisaa jiru qabatamaatti informeeshinaa neetwoorkiin utuu hin jiraatiin kan mataa keetiin saaxee tattaafii keetiin uummata keetiin gurraan ga'uudhaaf carraaqii goote hundumaatiif maqaa dhaggeeffattoota kanaatii fi maqaa uummata Oromoo bal'aan si galateeffachaa uummata keenya balaa kana keessatti abiddaan gubamaa jiruuf immoo Rabbi akka taraaramuuf balaa kanas akka irraa qabbaneessuuf araara kadhachaa amma waltajjii keenya isa taanutti deemna kallattiidhumaan gaaffiif deebii keessatti yoo yeroo qabaanneef uummanni gaaffii osii qabaateef yoo nu bira turte gaariidha obbo Umar jechuu kooti amma gara kee yaada isaa gara xumuraatti deemna haala waliigalatti uummanni Oromoo erga baroota harqoota garbummaa jalatti kufee kaasee wanta inni keessummeessaa jiru jechaan kan dubbatamu kitaaba irratti kan barreeffamee xumuramu miti walitti qabaatti garuu yeroo ammaa kanatti waan uummanni keenya golee hundinuu kutaan hundinuu keessa jiru gabaabsanii akka uummanni keenya hubachuu danda'utti kan nuuf ibsan obboleessa keenya obbo Abdataa Oomaa akkuma isin beektan nama quuqama sabaa qabu yeroo garaagaraatti dhimma Oromoo irratti miidiyaatti bahee dubbatudha. Waan informationiin lafarra jiru of harkaa qabuu fi biyya keessaa communicationii qabuun wal qabsiisee yaada uummata keenyaan kallattiidhaan akka nu qaqqabsiisuuf waltajjiin kan isaatii
Ana dhufu obbo Abdataa Omaa waltajjiin kan keeti. Dogala Toma. Ifa mana goda. Hali jirtu baay'ee emotional nama gooti.